Gandan adda taanus biyya ormaa keessatti obbolaa taaneen. Wamta obbolummaa keenya walitti dhiyeessu funyoo gaarii jira kan hidhee jabeessu simannaa gaariidhaan gammachuun gaggeessu qalbiidhumaan malee miti fafakkeessu. Ani maqaan koo Haajiyyaa Mahammadin jedhama. Kan inni itti dhaladhee ba'a Oromiyaa Harargee Lixaatii kan hin jiraadhu biyya ormaatiin. Akkuma nama kamuu hojjedheen of jijjiira jedheen biyya ormaa dhufe. Ergaan biyya ormaa dhufee firoottanii fi ollaa hiriyoota biyyarraa fagaadhee qophummaa as dhufe. Bakka hiriyootaa fi firoota bakka ollaadhaan namoota biyya kana keessa jiraniin wal baruu eegalee. Ergaan namoota baay'een wal baree namoonni illeen na bareen hiriyaa tootanaan wal baree hiriyaan tootuniin dhalootaan akkuma kiyyaa Harargee Lixaatiin garuu gandaan adda addaa haa ta'u garuu biyya namaa keessatti akka obbolaadhaa walitti dhiyaachuu eegalle. Utuma walitti dhiyaannee waliin jiraachaa jirru ani kan takka rakkadhe hin beekne rakkoo akka maleedhaa rakkadhe. Yeroo kana namoota hedduun na beekan tokkollee of biraa hin dhabe. Isin garuu kan gandaan adda addaa akka hiriyaatti waliin haasa'aa turre natti dhiyaatuudhaan obboleettii dhugaa naa ta'uu natti agarsiiste. Dhugaa dubbachuudhaaf isin tuni akka hiriyaatti rakkoon tiyya yoo agartu ni yaadduuti, gammachuu tiyya yoo agartu immoo ni gammaddi. Gaafaan rakkadhu cinqadhu natti dhiyaachuudhaan abshir erga rabbiitii gadi siif hin jira nutu wal qabnaa wal malee maal qabna jechuun abdii natti horti. Ani gaafa isin akkana naan jettu akka obboleettii koo moggaa koo jirtu obboleessi koo cinaa koo jiruttiin mataa ol qabadhee gammachuu keessa seenaa. Otuma haala kanaan wajjin jirru waggaa 6 waliin jiraanne. Waggaa 6 kana keessatti akka hiriyoota namoota biratti takka wal xiqqeessine wal hamanne walitti mufannee hin beeknu. Dhugaa hiriyaa akka tiyyaa tana qabaachuun carroomuudha jedheen yaada. Tanaaf hiriyaa tiyyaa qaalii fi gaarii tana akka hamtuun jidduu keenya dhufne du'aa'ii nuuf godhaadha. Isinis rabbiin hiriyaa gaarii isiniif haa hiru. Hiriyaa jiru obbola koo kaaka hin jiru. Ya akhi ko habibi habibi atiru kaaka khirabi mundafai. Warri xalayaa jaalalaa walaloo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa Burqaa Shinjiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib kisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol siniifaati achiin karaa wasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a. Galatoomaa. Hojiin keenya yoo isinitti tole share like gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa jaalala yaa jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.